السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع أكم جرتان هردفتو تغشوتيات برا كيسما داك أوتشني بياتيرا كيسما تجوجين قال بي نتيقونو أما لمات هردفتني أكا يادا كيسان نفكنيتان كبجار سنغافنا مي أسوغر غافيف ديبيتي هندبريني أوفيسنا برس كني كيسما كو تاني والبرا Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota goshootiyaatu warra amantaa musliimaa taataniif immoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Ani maqaan koo Ayyeetuun jedhama. Ayyeetuu Shoo namni nan beekne yoo jiraattan isiniin jedha. Haala keessummaa ta'ee mana goshoo kiyyaatu bittan argama. Video kana haga dhumaa daawwadhaa like share godhaa warri maatii isaan ta'an immoo subscribe gochuun maatii isaatti dabalamaa isiniin jedha yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti nu kaa'an isiniin jedha. Tolee keessummaa keenya baga nagaan dhuftan jecha gara gaaffii deebii keenyaatti dabarraa gaaffiin tokkoffaan akkam jedha seete osoo doktora Dulqummaa deebisu taatee qarshii meeqaan nama tokkoof deebistaa jedha. Gaaffii kanatti doktora sanan ta'a jedheen yaadne doktora sanan ta'a jedheen yaadne garuu oduun doktora isaa ta'e warroota tasi jalaa baddee yookiin miidhaman dirqiidhaan ta'ee fi gatii isaa giddu bagaleessa godheen yaala gatii isaa guddaa waliin fageessuu fi yookaan nan gargaara jechuudha toluma miidhaa isaanii ilaalee warra immoo fedha isaaniitiin yeroo malee iddoo malee itti gatan immoo xiqqoo gatii isaa olan kaasa sababiin isaa yoo dafanii balleessanii akka isaan nufneef yoo gatiin baay'ee gadi bu'aa ta'e deddeebi'anii waan nu yaaddessaniif jecha xiqqoo olan kaasa gatii isaa. Okay, gatiin isaa ittidha. Yeroo dhufan himtan jechuudha. Gaaffiin lammaffaa maal jedha seete? Osoo jaalalleen kee kan waliin bultii ijaaruu barbaaddu kittaanattu malee hin fuudhu jedhee maal gootaa kittaanattee heerumta moo isa dhiifta moo maal fixuruu filatta? Sila kittaanaan amma yeroo kanatti beekenna waan hin addunyaa hundaanuu kittaanaan feetu waan ta'eef jecha. Kittaana addunyaan hin feetu ani erga na jaalate guutummaa koo na jaalachuu qaba malee kittaanamtu malee kan jedhu isumanni isa malee isatti heerumuudha jedhee kittaanamu. Kittaanama waa hir'isa. Hin barbaadu yoo na jaalate guutummaa koo na jaalate kittaanamtu malee maaf jedha kittaanamuun isatti heerumuudhaaf jedhee. Okay, gara gaaffii sadaffaatti dabarra jaalalli yeroo si qabu amala akkamii argisiiftaa jedha. Ajaa'iba gaaffiin shi kana qabne hin jiru duraan na nagaan ture waan maatiin naan jedhu gaasa ni dhagaase xiqqoo yoo barumsa qofatti xiyyeeffadhaa yoo isaan jedha waanuma abbaan koo jedhu nagaan ture garuu erga sanii kaasee maalin jedhara yoo daree keessa jirullee waa'ee isaan na yaachisa. Barumsa dhiisee guyyaa tokko na yaadadha keessumaa yoo oduman daree keessa akkas ta'u bakka jiru giseetti wallaalee barsiisan eessa jirta yeetu eessa jirta itti naan jedha na yaadadha kana gammaan jedhe sitti ibsire akkas xiqqoo ajajallee akka nageenye si dhoowwaa miidha siin qaba garuu akkas maatiidhaaf illee harkaa si baasa siin jedha. Okay, gaaffiin jaalalaa kun nama hunda keessa jira waan ta'eef waan ta'uuf beeka. Gaaffii arfaffaatti si dabarsaa gaaffiin arfaffaan akkam jedha seete Oromiyaa keessa eessa jiraachuu feete? Oromiyaa keessaa ani biyya irratti ala'ee guddadheen jiraachuu barbaada garuu kara magaalaa Adaamaa san baay'een jaaladha. Okay, galatoomi. Gaaffii shanaffaatti si dabarsaa maal jedha seete gaaffii shanaffaan immoo bakki seenaa guddoo naannoo keessanii maal jedhama? Seenaa guddoo hin jira
bakki seenaa seenaa guddoo keessatti argamtu jechuudha. gara Zuqaalaa bakka jedha wayii beektaa yoo dhageessitee fi gara Zuqaalaa sun iddoo baay'ee hawwataa ta'edha. Bineensonni hundinuu kan achitti argamanii holqillee hin jira, gaarri hin jira. Gaarumti kun iddoo itti wal daddarbu jira. Baay'ee bareedaa iddoo ta'e gara Zuqaalaa jedhamu bakka san naqee beekalleedha. Iddoo san garuu waa'ee seenaa isaa sirriitti godhadhee hin beeku. Achi gara Zuqaalaa jedhu. Okay. Fageenya tokko godhu. Okay, wanni si gaafadheefu asmaan kun beekaa warri hin beekne illee akka baruuf anu gara Zuqaalaa jedhamu dhageenya. Akkanumatti waa wal barsiisuun barbaachisaadha. Gaafii jaaffatti si dabarsa. Gaafiin jaaffaan maal jedha? Gaafa biyyaa baatee mana fincaanii irra taa'an fayyadamte haalli fayyadama isaa sin dhibee jedha. Mudannoo isaa kana oduu biyyaan dhufin biyyatti naga'een ture. Mucaan tokko iddoo xiyyaara keessatti saalli isaa waloo fakkaata xiqqoo waan ta'eef mudannoo xiyyaara keessatti isa mudatee gaafa reediyoodhaan naga'u akkasumarratti miidhamne an dhufee jennaan obboleettii anna fide waan ta'eef waan jiru hundaa isiin natti hime akkasumara mudannoo isaan qabu garuu nama mudatee beeku moo ani gargaaree beeka. Anaan na rakkisne nama qophaa'ee na eege waan ta'eef. Okay, bareedaadha. Mudannoo isaa namoota hedduutu qaba jechaadha waan kana. Anu akka mataa kiyaatiin mudannoo guddaa tokkoon qaba waan kana irratti kanaafan gaafii kana dhiyeessee namoonni baay'eetu mudannoo kana qaban. Mudannoo akkasii jira. Namni waan duraan nagayeetan jiraaf malee ni anuyyuu hin jiru biyya keenyatti waan akkasii hin nagarree keessumayyuu ani gaxariitti naladhee guddadhe hin jiru kaan manni akkas fakkaatu mana fincaanii biyya kanatti yoo jedhamu. Ani baadiyyaa dhufe waan ta'eef waan nama dhibuudha garuu natti himamee jira waan ta'eef akkasuma nan himne. Okay, gaafiin torbaffaa maal jedha seettee namni akka gaariitti dhukkubu baay'inaan yeroo baay'ee qubee kam waama? Waan baabichaa fi filatee fayyama. Jedheetuma isii tana maaliif okay akka gaarii deebiste. Gaafa saddeetaffaan akkana jedha qaama kee keessa osoo hin sobin eessa jaalattaa? Qaama qabdu kan hundarra. Mulli kon jaaladha. Wow! Maaliif na gaafatte garuu akkasii? Namoonni hedduun bakka jaalatan qaban bareedaati bakkuma gaarii jaalatte. Gaafiin salgaffaan akkana jedha jaalalleen kee yeroo jalqabaa jaalala si gaafatu maal jedheetti yaamaa ture? Na waamaa ture? Maal jedhee si yaama jechuun haasaa jaalalaa wayii keessatti yeroo waan jaalalaa haasoftan sani maal fayyadama yeroo baay'ee yeroo si dubbisu? Jecha maal jedhu fayyadama jechuudha. Dagattee? Garaatti nyaatu miti. Idan dabartu yoo ta'e agartuu koo jira yeroo baay'ee bakka yookaan ijiitoo jira. Okay. Kanumaan feena jechaadha. Waanuma namni nama jaalatee tokko waan wayii namaan jedha garuu gaafa nama sadii wal dhabanii adda ba'an illee waa'ee namaan jedhe san akka mastaawwaatti namoonni baay'een kan yaadatan jiru jechaadha. Kanaafin si gaafadhe okay. Gaafiin kudhanaffaan akkana jedha. Jaalallee keetiin gaafa wal dhabdan san maal jedhee si arrabsee jedha. Lakki dhugaa asirratti dhugaan dubbadha jechuudha takka wal lamnee hin beeknu. Ani yeroo dheeraa akkasuma wajjin hin turre lakki waliin namne nama tokkicha jaaladhee isa waliin namne. Na arrabsee hin beeku. Okay, baay'ee bareedaadha. Jaalalleedha wal dhabuudhaan baay'ee bareedaadha. Waan hidheessa arrabsee haayimtuu osoo hin taane namoonni baay'een gaafa jaalallee isaatiin wal dhaban waan isaan hin iyyanne jedhee arrabse. Haa yaadatan maafiin
jecha kana kaasne jechaadha hordoftoonni keenya. Oduu wal lolle ta'e tarii Okay. jecha ofiinaan jechuu danda'a walii waan hin lolleef ka'a. Karaa fuulduraatti sitti mayyoo tarii guyyaa wal lolle. Okay, gaaffii qorattofaatti itti dabarsaa jechaadha. Osoo namni guddaan fi olii jaalala dhugaatiin sirraa qabamee si fuudhu malee jedhe maal goota? Ni ulfaata. Ani jalqabaa waan ofii kiyyaa irra jiru hundaa isaan barsiisa. Namni kun nama guddaan na gaafate jedheen irraa dheessa osoo hin taane garuu itti dhiyaadheen yookiin abbaa koo ta'uu danda'a. Itti dhiyaadhee jechuudha bifa namasisuu danda'uun irraa hin fagaadha osoo hin taane itti dhiyaadhee kana danda'uun nan gorsaa hiriyaa yoon qabaadhe ta'e isaanaa wal isa barsiisaa akka kootti malee jaalalaaf jedhee nama guddaa hin filadhu. Okay, yaada baay'ee bareeda. Amma gaafa shamarran tokko gaafa namni umriidhaan si olii jaalalli kaayyaan qabu isaan gaafatu yookaan isaan dubbisu jechoota hin taane jedhanii nama sana arrabsuu danda'u. Amansiisuun waan guddaadha. Itti siqanii amansiisuun waan guddaadha malee inni iyyuu ni deebi'a fakkeenya hubachiif. Jecha san yoo jetteen garuu simboo yoo dhabee jecha san inni numa yaadata waan ta'eef jechaadha waan gorsa baay'ee bareedaa kennite namoonni isinii olii yoo jaalala isin gaafatitinis malaan osoo amansiiftanii ofirraa qixxeessanii ragaadhaan isinii jedha. Okay, gaaffii 12ffaatiin ceena jechaadha amma. Mudannoo ati yeroo hundaa yaadattu nutti himii jedha. Mudannoo yeroo hundaa yaadadhu. Dubbiin bakka kittaan asitti deebitee jirti. Mucayyoo durbii. Ana osoo hin taane mucayyoo durbii tiyattu hin kittaanamtee mana barumsatiin karas godhe baay'ee xiqqoo waan ta'eef namni dhufe jedhaniitti akkas gammachuu jedhaniitti kan nagaan of ta'anii haraqee mana bitanii dhugu. Ani isiisan hin beeku ittuma gittim godhee haraquma kana dhuge nama chaa'ee jechuudha. Baay'ee sukkaara baay'ee nyaachuu jaaladha. Namoonni hin argin naqee sukkaara madadee nyaadhee ofirratti gad naqee bakka inni irraa fadhu machaa'ee waan raawwadheef jechuudha. Haga qabanii na ciibsutti nagaan. Sukkaara bukkeen akkasitti ofitti gadi naqee jechuudha. Baay'ee lafatti illee gadi naqee inni irraa fadhu keessumaa yoo machaa'ee erga gaafsanitti dhugee hin beeku. Akkas haraqee dhugee machaa'ee inni irraa fadhu yoomiyyuu ijoollummaa waan ta'eef. Okay, gaaffii deebii keenya kutaa tokkoffaa xumurree jirra. Ergaa qabaate hordoftoota keenyaaf dabarsuu dandeessa. Aga ammaa turtanii waan nu daawwattaniif kabajamtoota fi daawwattoota keetiin guddaa galatooma hin jedhaanii atillee gaaffii nambisne gaaffii akkas na gaafatte garuu gaaffiin kun namoota hin bashannansiisa jedhee abdii qaba. Atillee guddaa galatoomii asumaan chaanala kana jajjabeessaa isiniin jedha guddaa galatoomaa ulfaadhaa deegana. Okay, anillee maqaa hordoftoota Goshootiyaa Tiyubeetiin ayyee TikTok keessumaa taatee asitti argamtee gaaffii deebii nuuf taasisuu keetiin hedduutti galateeffannaa galatoomaa.